isin birri argachaa jiru odoo beektani iyyandaan keessa cancellation fudhatanii mana maadaamii baatan qaxxatanii abbaa fi haadha keetitti abbaa manaa fi ijoollee keetitti galta malee. Haadha badnamni akka midhaaniitti nama walirra ciciibsaa jira. Kana garuu isin quban qabdan. Ani bara misaa miti bara. Waraqatan hojjechiifadha jedheeti nani. Kazaa naamni kaa'uu baate. Hin baannaan tuun jedhama. Gisum cancellation ishee guyyaa 12 darbu bakka wanni kun naa ta'uu dideette wada leelaan maalaa jiran naalee jechuudha. Hin dhuftuu nu bira nama biraa bira kana cancellation qabu. Ana guyyaa kudhan qabatte nan galcha. Gabriel Misikri odoo guyyaa kudhan bicha cancellation ishee ofirraa qabaate nan galcha. Injuru kan gisee kana nan gammada ijoolleen keenya gisee sammuun ishee dhufee akkana ta'a Gabriel Misikri dasileenya yaata maaranii qaa. Isin immoo ijoollee mana maadaamii keessa jirtan yoo rabbumaan harka keessa naa cabsu yoo isin birri ijoollee mana ijaazaa keessa jirtutti birrii liqeessitan yoo isin ijoollee mana ijaazaa keessa jirtutti birrii liqeessitan si jammaan hin argattanii eenyuudhaaf liqeessitu nama argattaniif kennitu bara. Waan ittiin gootu rabbi deemee ofii keetii waan barbaadde bitan deemee waan kee barbaadde humna keetii akka hojjettee fidisu akka isheeti mana ijaazaa kanatti guddaa ciistee dhufuu yaasne akka isheeti mana ijaazaa dhaqeen tagmaammaane akka isheeti alaamaa bisiin taanee akka isaanii isinii galee jiraatti alaamaa ittiin baate qabdaati. Maaliif akka biyyarraa baate beektaati. Gadi baatee hojjettu diraama 800 jilbarra turfooftimu maaliif biyyaa baate goofara eenyu fulii lafa. Achi ta'anii nuyi sanuu bara ijoollee kabajaa qabdu bara ijoollee maanaa qabu ijoollee mana maadaamii keessatti nu arrabsu bara achi ta'anii isaan beektota isinii galee isaan bu'uuridha bakka isaan waaxina ta'anii jiru bakka. Itti fufee obboleessa koo obboleettidha. Oromoo minagaa si faata kan nagumaa. Maamiin siifis haa ta'u maal si gargaara? Anuu waa si gaafadha jeetu obboleessa kiyyaaf jechuudha. Hojii dhiiraan qabu huddee kan dubartii malee. Hojii dhiiraan qabu ishee haadha. Kan dubartii yoo ta'e galaashee nagalcha roomee obsileet maalidhaaf asi galcha haadha koo. Ijoollee cancellation qabdan yoo ta'e isin galcha. Moderator isin arga isin galcha. Anillee isin arguu baadha. Roomii galatoomi qaalii namaa isa boontu Oromoo nuuf jiraadhu jabaadhu. Maali ofii kiyyaa goobaziidha. Namaafillee ta'uu baadha. Garuu immoo dhimmi keessan gisee nu dhukkubsanuu aarsa isinii galee jiraanne. Mee maal gocha ani bari waa'ee ID kana gisee hunda isinitti hima. Mee ID fudhattee maaliin goota? Mana maadaamii ittiin galuuf. ID fudhattee chaadiiqaa ittiin deemuuf. ID fudhattee mana abaayaa ittiin eebbisuuf. ID fudhattee hoteela ittiin eebbisuuf. ID fudhattee sargii ijoollee Dubaay ittiin deemuuf. Kana ID hojjechiifachuun keessan kan inni si fayyaduuf. Silaatti mana maadaamii gadi jettanii hojjettan. Mee ayiduutti Dubaay keessatti ijoolleen mana maadaamii baatan tanii hojjechiifatte maal ittiin bu'aa buusuuf isti ni garu. Moo eebba torban eebba guyyaan eebbifamu kan sargii guyyaan deddiisan kan isa ittiin eebbisiisuudhaafi isa akka barbaaddeetti itti dhutaanuudhaafi diraama 8 kan baastanii ittiin hojjechiifattan. Mana maadaamii teenyee ID dhuunfaa hojii hin dandeesse. Madam itti jaalladha. Maadaamii ta'e kun olii gallaan ishee nuti hojjette. Maadaamii ta'e kun birriin kiyya naa eeyyamta. Kanaafiyyuu gadi ba'ee ittiin hojjedhatte maadaamii nuti eeyyamtee kafii maadaamii godhatte ID isheetti gadi baatee hojjechuu hin dandeessa. Waan rakkoon qaba. Garuu hoteelonni baay'een hoteelarra galuu barbaadetti moolota tokko irra galuu barbaadetti isaan viizaa shirikaa barbaadu. Viizaa maadaamii barbaadan. Viizaa shirikaarraa hojjetame jechuudha. Ifiidhu ijoollee haaraa hin galchi taa'ii kan arabiffaa hin dandeenye echaan galcha. Echaan galcha daraartu. Cancellation fudhachuu ni daa. Maal si gargaaru ishee kooseen mi'aatti kan cancellation fudhachuu edeettu tun. Echi jirti hojii kan jettu tun echi jirti. Kan afaan hin dandeenye addi sidhattu kun Itoophiyaarraa fi namoota wayii akkami nagaa. Fayyaadha alhamdulillah. Maal si gargaaru? Cancellation fudhachuu edaamaa tokko si gaafadhaaf mana kana amma yoo fudhadhee hayyama ji'aan hin barbaadamu. Inni akkasii jira. Kan ijoollee addisii afaan hin dandeenye nama tokko hojii nan qaba. Cancellation qabdee paaspoortii cancellation wayye. Lubbu ani immoo laal man amma cancellation man amma jiru kana fudhachuu edha jedhe sinaa kennanii si kennan naan jedhee warras. Argamti si hafe. Ji'a lamaan hafe.
Kanaafuu machi ana mammaan dhugaa fattanii gara barchi dhalmachuu guyyaa jaallu. Lubbu amma ji'uma tokko kennaa fe woo immoo waan tokko na kennu hayyamni mana biraa mana kana immoo hayyama ala bahuu ji'a ji'an kennanii mana biraa hoo jiraate bahuu barbaada immoo hin jiraatin asumatti taa'uu barbaada maal godha manni madaame manni tokkuma. Maal jechuu keetiin nun galle bara maal filannoo si filannu mana kana si hoyyuu mana biraa si hoyyuu kan jedhu. Lakki lubbu. Mana biraa manni hayyama namaa kennu jira baastanuma si gaafachuuf ji'a. Maali barbaadde hayyama? Ani abbaa manaa asii qaba. Maal si godhare? Isaa fedha amma mana hojii kana hayyama si kennuu dinnaan kaasaleeshinii fudhattee ba'aa jirta? Warri illee immoo nama bira barbaadan birrii namaan dabalanii nama biraa namu ana addisi na fudhatanii akkuma anaa sana addisi barbaada yoo nama waggaa lama kan yeroo barbaadan isa. Argitanii bashitaa dhiira Itoophiyaa baafatachuun kan akkasii dhuunfuu. Lubbu asuma jira abbaa manaa kiyya. Nan beeka baruuti abbaa manaa keetis ta'e halaala abbaa manaa halaalas ta'e abbaa manaa haraamas ta'e kan onlaayiniitis ta'e jechuudha. Abbaa manaa biyya namaa fidachuun akka hojii keetiin irraallee sin akka naa qabu argitanii akka sin tasgabbooftanii hojjenne sin godha. Achumatti birrii kennaaf illee silaasitti sin nyaachuu isaa ta'u achumatti sin nyaatu bakka. Lubbu na dura jira aban na duras dhufe inni na dura jira. Aidii na hojjechiise din kan gase dura jiraate maal goota mana maadaamii keessa aidii silaa ka barbaadatti zanaattee baala. Laa aidii illee ani birriin qabu akkasittiin illee yoo ta'e beeku alla. Gaafa dhukasu maali si dura jiraame isa si fide keessa isa si fide moo kumaa dhufte. Isa tura fide dur. Kamasgeen baguma dhiiruu dura dhufee dubartii fiduu jammare ishee. Ega durii fiduu amma dhiiratti zooree kamasgee ishee. Duri inoo dubartii fida. Amma moo achumaan. Amma moo dhiirri fidachuu qabe? Ani qabe. Isee yaara galanni kee rabbilee nu taraaramaa jira argaa jira ishee. Wallah inshallah. Amma akka sanumaa fi ayyaama barbaade moo ji'a manni akkasiin jira mana madaame jechuudha. Amma yoo miidhaga dhufte ati biyyarraa gani? Ani waggaa lama fixe mana kana. Argitanii beektu waggaa lamaa kana? Guyyaa lama warri kun ayyame wal argine. Maarree singa waggaatti nu amma ijoollee mana maadaamii kun waggaa 5 mana maadaamii keessa hojjetu bakka dadhabsiin beektu baraati bara waggaa lamatti gisee meeqa sifa kadhamee baala? Gisee lafa kadhamne in kadhadhee achumaan guyyaa lama san bichaa bahee san booda hin arge. Guyyaa lama bultee galte moo walteetuma galte? Laa lubbuu warruma wajji dhaqee dubbiseetuma deebi'e. Dubbisuma afaaniif akka jabbatu bichaadha. Suuqii homaa wajji deemne. Dibamaan nama qottaa. Warruma wajji deemee bakkuma jarri hojjettutti dhaqnee jechaa. Ijumaan argitanii wanni kan jiru ka yaada ijumaa wal argitan malee waan biraa ijoollee mana maadaamii keessa sin qabne tokkichuma taate marree. Aboolaa wajji waluma argine ijoollee mana madaamii warruma ijoollee wajjin deemne jechaanii masara argine too maalee hin arge. Sanumaa fi hin goonu jedhannu hayyama. Amma maal naan jettare? Ani mijaawota akka laalas marra tiiktookii kanarraa kaansileeshinii fudhattee baatee beekta. Hojii dalagaa akkamii galche jimaata waaree booda namara dhuftee qidaamee dalagaa galche. Waan illee kuba ishiitti ilaalee mana bareeda mana hojii gaarii tokko ishee galche mindaa 3,300 manni gorfaa 3 bichaadha daa'ima takkittee jira. Arbittiin hojii qabdi dhirsa 7 as tokkotti. Natti nimni dhirsa biyya kanaa qabaachuu dhaggeeffadhu. Dura. Micoon tun ji'a 5 amma eegamana san qaxaramte. Amma edaa maadaamii ishiitinii abbaan manaa kiyya Aziraa abbaan isaa jalaa du'ee dhaqee kinanii zayyaree dhufa nagaa jannoo jedhanii dhufaa jettee ta'uu itti diddee maadaamiin ishee. Amma kadallee nuti turtee akkas naannoo ji'a lamaa turtee kaatee obboleettiitii yaadawwatte. Ani immoo obboleettiitii yaattan kennaa ishiidhaan qaamannoo hundee qaamana miidiyaa irratti kan beekamalee micootti yaadhan kumaa siistariidhaan walannoo godhe. Roomitti nan himneetti. Ani maadaamii kiyya faqqachiifadhee naa eeyyamuu didde. Abbaa manaa kiyya jala abbaan egaa du'e xiqqoo bubbulellee jira. Garuu dhaqeetuun abbaa kee rabbi nama jennataa haa godhu jennin eebbisne. Kaarkuun godhadhaan jedheeni meeshaan kiyya immoo isaan bira jiran jedheeni rabbi si qabe akkana naa jedhetu dhaqeetuma sa'aatuma lama laalee dhufaatte.
obboleettiin tiyya kanan beektu isheetteen kan dhaggeeffadhu. Micoon tun ta'e nuti hojii galchee nurraan galte sa'aatii ganama faqqaddee fi sa'aatii Dubaay sa'aatii 3 hanga 4tti mana jira jettee Arabitti dhalli nuulille. Yennatte lekki ishiin dharsaa wal dhageenyaa silkii isuu mana harkaa goote. Yosoo namitti himtee tumaani deemte moo namitti madaami dhokatte deemte? Madaami faqqachiisee fi kaargoo godhatti jennee ture. Silkii cufatte san booda isiin? Ishiin dharsaa wal arginaa silkii isuu cufuma goote. Iyyee taaksiin achi san dhaabbata. Hodee niitattiin kaameraa dhalaaltee micoon dubara dhuftee mana qaata. Isiin eegalutti ol fidde. Eecha sararaanyaan tiyya. Agarta magriba eegde. Inni dhufne nullee silkiin galaan kaasnenne. Halkan keessa sa'aatii gara fajira jettan saniimi sa'aatii 4. Sa'aatii 4 gara barii. Eessaa tuutee deebite amma? Eessaa deebite amma sa'a kana? Birsuma biraa eegaa jechaa deebitee gara biraa. Niitatteen du'ee gargamaa ofitti hin deebisu isiniidha biloo kan godhee biyya galchanullee. Yaa Rabbi baddamu. Hin boochu sani gadi haadha daa'ima lama qaba maalidhaan iyyitu daaraa kan harte. Ani kan hunda quba keessaa qabu. Ani dudura dhirsa qabaachuu ishee beekee galchuu yoo jaan ijoollee dhirsaa si qabdu hin galchu jedhamu. Isinitti nama gaaf tokko mucaa wayitiin inni hiti yaalaa daqiiqumatti misirraa buuse. Gana maal goonaa miti imimmaan mishisuu hin turenne Arabitti faana kanatti ol qabne dhimmi ishee kun kan ittiin ofirraa xumura dhimma micoosanii. Haga kisii dirasii nutti deemte. Isin kan manatti lookeeshinii taaksii argitanii isin bira dhuftee isin bira baate. Kanaafuu lookeeshinii isin oduu achirraan deemte bee nu ishii gaafanna. Nu bira dhuftee baate moo daqiiqaa 10 ibsa kasi gara. Oduu nu bira dhufuu baattee bara nullee waan jennu qabna. Kisii dirasiidha nu geeche amma makaraa meeqa birrii 3,500 akka deebisuuf biiroo jala galchinee biiroo wasansiisne paaspoortii ishee irraa fuunee fi amma kaansileeshinii ishee bichaa tafee micoo hojii galchinee isiin jedha dhaggeeffadhu gara biraachi isheen ofittuu deebisne qaba maal poolisiin keessi isiin jedha. Gaba kanaafuu obboleettii tiyya warra tidaarii qabu hin ta'u bakka hojii kun biyyuu si galee haadhoticha hin ta'u birrii qabachuufillee hin ta'u guma lamatti ol argita san gaariidha yookiin dhiira jedhan biyyuma raayuu fiduu dhiisu. Asitti illee dhufu biruma nama nyaata achumatti godhuufi. Yoo fiddee gadi jettee hojii hojjechuu. Ibsa azziruuf ka Itoophiyaatti kun guyyaatti meeqa silkiin biloo kun godhaa biyyi ol hiisiisaa oola. Amma asitti nagaa olii kennu. Kun akkanatti micoosuu oduu nu jiraachuu fi baannee ba'aashii, maqasaashii, makaraashii nu dandeenyaa dhaabboleettiin tiyya. Biyya galchuu baqabneetiin barbuloo kan godhee galchate. Hin dandeechi faabirika isheeti. Ganaa ishee dandeettee mana isheetti baate isin. Afaan isheeti mana isheetti baate. Isin immoo sin illiisu. Akka sin illiisu. Mana keenya kun lookeeshinii maqaatti dhugaadha. Lookeeshinii maqaatti mana keenya baase. Garabbi galanni baallee qabatee deeme gizee wanni seera biyya kana eeguunis gaariidha. Nu bira kan dhufte kaargoo godhattee dhufte meeshaan suuqii dhaabbataa ittee deemte. Si jalaa bichaa miti nu jalaallee kun silkii cuftee. Kanaafiyyuu ati micootni bilooggootee biyya ogalchite birrii ati sii deebisu hin jiru wanti argattullee hin jiru jenne. Kanaafiyyuu bilooga sin godhini nu birrii keessii deebisna paaspoortii ishee akkasitti ishii maal goone makara gabaan jira nurra dhaabde micoonoo hin boochuu ani sagaloo ishee odoon dursa kana quba qabaadhe barfii qaaddillee hin jiru. Akkuma Arabittiin diddee dibsisiisaa ture. Waan kana keessallee seennu ture. Kanaafuu bileetii maalis gorsa beektaa. Yoo danda'ame biyya Arabaa kanatti irsa asii qaban jedhina. Abbaa barbaadan birallee galaa. Dhufee miti as eenyu ajjeesaa kuu yoo jetteen obboleecha kee shariyaan akka jabbatu si dhoowwaa. Isaan baratti odoo ta'e obboleecha kee dhungachuu shariyaa si dhoowwaa. Hin dhowwuu miti maarree yoo mana akkallee jabbatta abbaa manaa keeti. Odoo obboleechi yoo ta'e odoo dhattee haddallee dhugatti shariyaa si faqara. Si galee Araboonni hin jaalatan Araboonni yoo dhirsi asii. Micoon takka eenyu kana balaa dhirsaa fajjeeste bara Itoophiyaa irraa fiddee inni nama biraa jira akka bilisha galtaa fajjeeste. Arabichi waa dubbatu yoo isaa wallolte mana keessa namaan dubbistu mi'a fixxee jedhe.